Wait, wait. Ela, wait, na dupin. Barreeffadha. Barreeffadha. Ara barreeffadha. Way barreeffadha. Daddafa. Ara daanindaa bu'i. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eda isinii dhaame. Hanaan Ahmad. Baga nagayaan duute naan jette. Silaa du'een dubbaddaa. Baga nagayaan dhuftee jechuu barbaadeeti. Umaa rakkoon qaba. Dogoggora barreeffamaati. Hayyee. Barreeffadhaa. Eda qalamaa fi dabtara qopheeffadhaa isiniin jee. Amma booda waan barreessaa deemnu eda isinii dhaame. Maashaallah har'aan tana barreeffamni majiidii kamii barreeffamni usmaanii kamii quraana irraa isin garisaatii deemna inshaallah. Barreeffadhaa daddafaa. Waan nama barreessa kana daddafaatii barreeffadhaa gurra isin calawu. Egaa viidiyoon irra deebi'ee ilaalaa fi maarreen amma isin hin fayyaddu. Arra egalee wilii viidiyoon irra deebi'ee ilaalaa fi maarreen isin hin fayyaddu barreeffattu qofa. Irra deebi'ee darsii maarree keessatti kana barannee hin jawwuli. Ani numaan dabbadhaa keef hordoftu. Barreeffadhu du'a akkamii barreeffanna jettaan ni mul'attu. Hayyee. Barreeffadhaa daddafaa barreessaa. Bum, bum, bum. Barreeffadhaa way barreeffadhaa. Har'a
ولي أنا أدى في ديني لا تكتكت همزة أنا ما كان همزة نجلا نواتنا ولي همزة إيه همزة بكبوان تنا تيدل عليه تنا وصل وال كنا مسيستو أتا مرتو دفع بري فدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دفع أرتك لالا دفع فيتا دفع بري سافيتا أنيس دفيتين بري فما أكمل كبري فمو كتابة خيست كم مال خجو لا أوهوي أرادو بين شدة ويتا نمني وانت نسرت يردفي نمني وانت نسرت يردفي قرآنك أرى وداف قرآن كتاب قرآن إتيساتيف كرا وداف برسنتي شن غرغارة مجيشون واني سيران أما بريسي خنا وجيدا لالا وجي ساني تيفيك أبتي معلوم ما إساني تاني نرق رأي سودي متانا sirriitti hordofee isteeppii takka quraana qara'uudhaaf itti qopheesse jechuudha. Isteeppii 5 amma dura ilaallee jirra. Hamzaa egaa barreessachaa gurraan dhageeffachaa qalbiin hordofa. Hamzaan waan tana kitaaba quraanaa keessatti hojiilee garagaraa qabdi. Akkaataa sagalee itti dubbisnu tan garagaraa qabdi. Yoo akkam taate maal taati kan jedhu bal'inaan laalla bakka lama qoodamti. Hamzatul wasl jedhamti. Hamzatul wasl jechuun hamzaa wal qunnamsiistuu yookaan wal qabsiistuu jennaan gabaabseetiin katabe. Hamzaa wal qunnamsiistuu yookaan wal qabsiiftuu jennaan conjunction. Hamzaa wal qabsiiftuu yookaan hamzaa wal qunnamsiistuu hamzatul wasl tayyanuun. Lammaffaa hamzatun qate jechuun hamzaa murtuu huttuu naannoo itti beektanitti murtuu cichisiistuu cittuu jechuudha. Cichisiistuu yookaan cittuu jechuudha. Idalaallee jira hamzatun qate ajenne huttuu yookaan hutaa maalirraa uumne jennaan hojii tana keessa jirti. Ayin irraa murree jenne. Egaa waa'ee kanarratti xiqqoo ibsa kanneetiin ture. Hamzaan huttuu yookaan hutaa yookaan muraa tajaajila
khuttuu yookaan kutaa takka mura jennuun isin tun hojii garagara qabdi akkanatti yoo dhufte akkana yoo dhufte akkana yoo dhufte akkana dhufte akkana dhufte akkana dhufte saddeeti takka lama sadii takka kana olii lama moo jennaan sadii afur shan ja'a torba akkaataa kanatti gara kitaaba quraanaa keessatti kuttuudha. Egaa amma foormuluma qabattan maaliif akka kuttuu jenneen akkamitti akka kutamtu maaltu kutama maal yoo maalii ta'e akkamtaa bal'inaan laallaa foormii kana qabattan hamzaan sukunaa qabdi fataa kisraa fi waaw wajjiin sagalee dubbachiiftu taayimis haaf kana bal'inaan bakka siin laal ayyee hamzatul wasil kajennu kun hamzatul wasil kajennuun tun bakka bu'aan kana aliif gubbaa waan tanaa jira kitaaba quraanaa keessa waan kanaa jira wanni kun sagalee fataa kisraa dummaattaati wanti tun qaxii wasil kajennuun kun hamzatul wasil kajennuun waan tana sagaleen hin mul'attu sagaleen si fataa kisraa dummaa sukunaa addaan hin beeyne maaliin beeyne fataa akka fataa jijjiirreef dubbisna yoo maal taate waan tana kisraa goonee akka kisraa dubbisna yoo maal taate ammaas waan tana hamza qaxee kajennuutun hamza wasil kajennuutun akka dummaa goonee dubbisna ammaas yoo maal taate sukunaa jennee irra utaalla haja'u arrarraa eegallee ilaalla kana kutaa lama kutaa itti aanu keessa ilaalla amma immoo boqonnaa kana keessatti takka jenneeti hamzatul wasil yookaan hamza wal qabsiistu yookaan hamza wal qunnamsiistu kana jalatti bal'inaan laalla. Ayyee barreeffamni asirra barreesse barreeffama Usmaaniidha. Barreeffama Majiidii bal'inaan laguu keessanitti Usmaaniitti kana barreeffamti Majiiditti kana barreeffamti jeelaan isiniif ibsa. Ayyee kitaaba fixanii yoo barreeffama kana fixattan kitaaba barreeffama Majiidii kajennuun akkamii kitaabni quraanaa barreeffamni Usmaanii kajennuun akkamii barreeffama san takkaan suuraan isin garsee gara viidiyootti deebisa. Yoo fixanii jiraattan warri fixan takka barreessaa. Daba. Yeroon qabnu gabaabduudha. waan tana ijaallala jee khalee khanneetiin ture. Maashaallah yee khaliifaa shaadalii nam tokko faafite qeeroo baadii ayyee isaa suufiyaa maashaallah ayyee saa Usmaaniyya maariyya maaroo ma jetta ayyoon barreeffama akkanatti akkana barreeffamteetee nu agarre wooti dubbiyaa hin deemtaa'u beekadhu wal si qixxeessinaa nutti dhiigamaa nu dhaabda akkan jenne isiniin gadisaa qalbiin na hordofa barreeffama. Kitaaba quraanaa ni gartan jeetii yaada. Lama hangama mirgaatiin jiru kitaaba quraanaa Usmaanii jaama barreeffama Usmaanii jaama ni gartan. Hagamanaan jiru barreeffama Majiidii jaama maalummaa seenaa irratti booda himaan jee ammaaf akka isin dura waliin dhoyin ilaala. Usmaanii barreeffamni akkanaatiin dhufu fedhu kalarii addaa dhufa gurraachata akka fedhetti haa dhufu. Boca kanaan barreeffamnaan Usmaanii jaamaan barreeffamni kun. Lachuu quraanaa kunis quraan akkattis ni dubbisna akkattis ni dubbisna. Ammoo boca amma dura dubbannee dabarsine san as kee waliin madaaluu ni dandeenya. Ammaas hujiin hamzaatun akkaataa gargara dhufti ni laal. Ayyee fakkeenyaaf barreeffama Usmaanii keessatti
bismillaahi irrahmaani irrahiim kajoo kana laala. Asittis bismillaahi irrahmaani irrahiim kajoo kana laala. Barreeffama lachuu keessatti. Barreeffama lachuu keessatti. Xiqqoo guddisi. Anaatu uume qoy. Yoon guddise, yoon niin guddise jee tokko dhabame tokko mul'ata gaa'o. Haya tokko tokkoon irra oofaa. Waliin madaalaa yaada. Fakkeenyaaf. Aboo hiika faatis sirama. Ayyee kanarraa hin eegala. Suuraa takkuma laalla. Suuraan lachuu takkuma. Garuu barreeffama keessatti garaagarummaa takka isin garseetiin eegasiin karaa darsii teenyaatti ichi deemina. Ayyee barreeffama Usmaanii keessatti baa ni gartan. Baa ni gartan. Way baa boom baa ola baa. Barreeffama Usmaanii keessatti baan ni jirti. Siin sukunaa gubbaa irraa qabdi. Ayyee miim. Ayyee asitti bismillah kaja'u irratti alif maal qaba? Hamzatul wasil kajennuun san qaba. Maraa gubbaa irraa qaba. Agartanii maqaan Allah ja'u gubbaan fataa akkana gamana dalgee barreeffamtee jira. Dheertuu dalgee barreeffamee jira shaddaa gubbaan. Laaltanii? Laalaachuu jennaan awwaachuu jeen. Ayyee miim tanallee laalaa. Haya kaan itti si dabarra. Takkumaan isin garsee karaa darsii teenyaa deemna. Agartanii mi? Fataan tun kun akkuma sanii ta'e fataan duraan maqaa Allah gubbaarraa waa wasilii tan qabdu asitti hin qabdu. Majiidiidha kun hin qabdu. Ammaas Allah haja'u shaddaa gubbaan fataan jirtu ol dhaabbattee jirti dheerattee jirti kanarratti. Agartanii? Argaachuu? Harkan aljiiqa. Argitanii jennaan eeyyeen argineera jeen. Miimoo laal akka jirtu. Miim tan akka jirtu laal. Maraa taatee sarara gara jalaatiin jirti. Ayyee agartan. Maasha Allah. Kanaafuu majiidii kana dubbisuudhaaf quraanaa inni tokkuma hedduu namatti ulfaataa dubbisuudhaaf. Akkanatti yoo isin dhufe akkaataa akkana dubbisna jennee bira qonna. Barnoota jiraami bocaas barreeti akkana goona akkana dubbisna jennee bira qonna. Hayyee ammaan tana kallattiidhaan waniin isin barreesse Usmaaniidhaan isin barreesse. Barachuudhaaf Usmaaniidhaan isin barreesse. Usmaaniin kana bismillaahi rahmaani rahiim maasha Allah. Amma karaa darsii teenyaa deebina. Narji ila darsu jeen. Ayyee darsiin teenyaa katabbii katabatanii jirtanii hamzatun qaxii niin dhaamsa. Hamzatul wasil irraa barannaarraan tan. Hamzaa jennee Hamza muramtu firraa simurree nutiis. Amma muramtu tun kanarra tanaaf baay'ata. Ayyee barreeffatanii jirtan. Ana ammoo karaa darsiitii seena kallattiidhaan. Warri barreeffatiin warri amma barreeffatiin booda viidiyoo irraa laaltanii barreeffatanii hanqumatti aanu bakka irra utaalaatii barreeffattan. Ayyee Hamza qabxii takkaffaa a kajennuun Hamza
Hamza lamaan barreessee afaan Oromootiin isin barsiisa. Oromoodha isin afaan Oromootiin isin barsiisa. Hamza wal qabsiiftuu. Hamza wal qabsiiftuu irraa dubbanna. Hamza wal qabsiiftuu jennuun tun bakka bu'aan isii aliif gubbaarraan aliif dhaabaa kan qubee arabaa jalqaba irratti gabatee gubbaarra barreessine san gubbaarraan waan wal qabsiistuu jennee san gubbaarraan barreessinu. Sukunaa fakkaatti waan sukunaa fakkaattu tan waa meeqa of keessaa qabdi ilaalaa qaceellotti. Waa meeqa of keessaa qabdi waan affeenuu qabdi. Waa meeqaan as jala barreesse fataa kisraa dummaa fi sukunaadha. Afreen keessaa tokko taati jechuudha. Laalaa qaceellotti bocesiitan. Boca waan kanaa laalaa qaceellotti. Hamzatul Waasil jennuun tana. Bocesii qaceelloon laalaa. Bocesii waan affeenuu ofirraa qabdi. Zuun godhatee isin garisa. Isii tana wal qabsiistuu tana waan tana akkana gagguusee guddise. Fataa waan affeenuu qabdi. Reefu waniin barreesse. Fataa kisraa dummaa fi sukunaan barreesse. Waan affeenuu ni qabdi. Hayyee isiin tun guutuu yoo laallee dummaa wajjiin koppiidha. Dummaani taati jenna taakka. Ogoonni tun dhufte qubee waan isii boodaan jirtu irratti hundooyneeti isaan kana afreeni jijjiirra. Afreen keessaa tokko jijjiirra. Bikka takka afreenuun ta'u afreen keessaa tokko jijjiirra. Takka fataa taati, takka kisraa taati, takka dummaa taati, takka ammoo sukunaa taati. Sukunaa gaafa sukunaa jalqaba dura laallu dubbachiituun isii achi irra dhaabbannaa achi achitu sagaleen dubbachiituun jirtu jennee dubbanne sanii beeytanii yaadatan. Kanaafuu waa afur jenna. Dura dummaa fakkaatti. Itti aanee fataa fi kisraan akkana. Wanni tun jalaan dhufuu fi gubbaan dhufuudha. Maal bakka buuti? Fataa yookaan kisraa taati jechuudha. 2. Kanaas qabdii 3. Sukunaafeemi akkana yoo goone akkana jirti. Dummaas bakka buutee akkana yoo goone maal fakkaatti wanti tun? Sukunaa fakkaatti. Hayyee maashaallah. Sukunaa fakkaatti. Akkaataa afreenuu if keessaa qabdi. Fataa fi kisraan kana dummaa mataasii kana sukunaa yoo fataa fi kisraa jalaa hine maal taati? Sukunaa bakka buuti. Waan afreen keessaa dubbachiiftuu arabaa if dandeeyoo sadeen qubee ala jirtu keessaa takka taati. Yookaan ammoo sukunaa taati. Ni liqinfamti jechuudha. Sukunaa oguu jennu gaafattii gisee laallee dubbachiiftuun biraan jirtu ni liqinfamti jenne. Kanaafuu sukunaa oguu taate dubbachiiftuun qabdu jechuu wanni tun. Hamzaan Waasil jennu tun. Kanaafuu ifa. Amma seera sii ilaal. Seera siitii fi fakkeenya Qur'aanaa keessaa walitti madaalaati fakkeenya godhachaa yaana inshaallah. Waniin amma jee sinii galeensa. Yoo sinii galee takka. Sinii galee takka. Barreeffachuu yoo jiraattan hin dhaamsu dafaa barreeffadhaa daddafaa. Barreeffatanii jirtan reefu. Barreessanii jirtan. Amma na hordofaatii viidiyoo irra deebiitanii barreessuu hin dandeessan maashaallah. Amma moo akkaan anis hin dadhabne yeroo narraan kunne qalbiin na hordofaa. Islaamin naama dhufte ayyee maashaallah viidiyoo irra deebitee ilaaltaa maashaallah ayyee. Qabxiin teenya guddoon jalqaba kalaallu fataa kisraa fi dummaadha jenne. Egaa
ishiin tun hamzatul wasl jennuun tun hamzatul wasl jennuun tun bakka bu'aan yookaan mallattoon isii kana. Mallattoon isii kana. Ayyee seera takkaffaa. Seera isii kan takkaffaa. Seera hamzatul wasliin tun haala kana jijjiiramuudhaaf inni takkaffaa qubeen hamzatti aantee dhufuu qabdu. Jalqaba qubeen hamzatti aantee dhuftu dirqamaa wanni ifirraa qabaachuu qabdu sukunaa qabaachuu qabdi. Sukunaa qabaachuu qabdi. As duubattiin barreessaa ayyee. Qubeen moo guututti mul'atu? Ayyee qaba caaluu mul'atu asumattiin barreessaa. Qubeen hamzatul wasl jennuun tun isiin tun qubeen hamzatul wasl jennuun tun yoo qubeen isitti aantu qubeen isitti aantu barreeffama arabaa kara duubaatiin jirtu qubeen itti aantu yoo qubeen itti aantu qubeen lammaffaa jechuudha. Qubeen itti aantu qubeen lammaffaa dirqama sukunaa qabaachuu qabdi. Qubeen itti aantu isiin tun. Ayyee dhiifamaa yoo barreessanii jiraattan barreeffama tartiibaa akka isinii galutti barreessaa kun xiqqoon ulfaata. Isaan kana jijjiiruuf mallattoo gubbaa jirtu sana mallattoo gubbaa gara dubbachiiftuu arabaa gabaabduu jijjiiruudhaaf dubbachiiftuu arabaa gabaabduu jijjiiruudha. Jijjiiruuf dirqama qubeen itti aantu qubeen lamadaa sukunaa qabaachuu qabdi. Seera isaaniiti. Ayyee waan kana yoo barreessachuu jiraattan maashaallah barreessadhaa. Seera akkaan barbaachisaati. Fataa yookaan kisraa yookaan dummaa yookaan sukunaa ta'uudhaaf qubeen isiin itti maxxantee waliin jirtu wal qabsiiftuu deemtu. Maal jenneen hamzaa wal qabsiiftuu jenneen. Wal quunnamsiistuu. Hamzaan tun qubee wal qabsiistuu yookaan wal quunnamsiistuu ta'uudhaaf jalqaba mallattoon tun fataa yookaan kisraa yookaan dummaa jettee dubbachuudhaaf qubeen isitti aantee isii wal qabduun sukunaa qabaachuu qabdi. Takka sukunaa qabaachuu qabdi. Ayyee maashaallah
qubee dubbachiiftuu qubee tana biqilaa gatiin katabe warri nagarre qubeen lamadaa kanaansa qubeen lamadaa sukunaa qubeen lamadaa wanni tun sukunaadha qabaachuu qabdi sukunaa qubeen lamadaa sukunaa qabaachuu qabdi warri mul'atiniif ayyada dafa way dafa yaaboo kanarra si dabre maaltu naan geeyyan rabbi isin haa galchu qubeen dirqama qubeen lamadaa sukunaa gubbaa qabaachuu qabdi dirqama qubeen lamadaa sukunaa gubbaa qabaachuu qabdi hayyee haya hayyee qabxii takkaffaa jenna amma kuni seera isaati seera kana jalatti qabxii takkaffaa mallattoo tana na hordofa amma qalbiin na hordofa takkaffaa qabxii takkaffaa ayyee mallattoo wasil wal qabsiistuu jennuun tan fataa ta'aliif gubbaa jirtu fataadhatti jijjiiruudhaaf wanni tun fataa jennee akka fataadhaatti dubbisuudhaaf dirqama laam suknaa qabdu kana boodaan dhufuu qabdi waan tana boodaan laam suknaa qabdu yoo dhufte yoo hamzaa yookaan alif waan kana gubbaa qabu boodaan laam suknaa qabdu dhufte wanti tun fata jijjiiramti waan gubbaa tana fata jijjiireeti al jennee dubbisna egaa yoo isii tana boodaan laam suknaa qabdu dhufte yoo isii tana boodaan laam suknaa qabdu dhufte bakka hundatti yoo hamzaa waan tana gubbaa qabdu wasil wal qabsiistuu jennuun tana boodaan laam suknaa qabdu dhufte dirqama onni tun fataa taati akkam jennaan aliif fata laam saakin al qabxii tana qaceloo laala yoo laam suknaa qabdu hamzatul wasil jennee mallattoo asirra keenya kana duubaan dhufte aliif jalaan jirtu mallattoon tun fata jijjiiramti usmaanii yaada barruun nan barreessu jiru usmaanii yaada tawaan tana qabdu usmaanii yaada barruu usmaanii kajenne san kitaaba laafan namaa galu kajenne san yoo laam suknaa qabdu hamzaa tana duubaan dhufte dhaamsi waan kanaa fataadhaati al jennee dubbisna akkana barreessin kana jechuufi kana jechuun tokko hamzaa usmaanii yaada barreeffama usmaanii barreeffama majiidii keessatti ammaas barreeffama majiidii keessatti
hamzatul wasl tajennuun wasliin tun gubbaarraa waan kanan qabdu kitaaba hagamana kan hiree usin garsee kan majiidii kan hin jedhu kitaaba san keessatti sukunaa fi laam sukunaa qabduu fi aliif kana qofaa dhufa haala kanaan dhufti yeroo kana dhufte fataa gooneeti sukunaa sirraa dhaamsina maaliif akka jebraan laal kanaafuu tan majiidii fi usmaanii bakka majiidii tekkan usmaanii tekkan jee bakkaan itti ibsu jira ammaaf kitaaba usmaanii akkaataa barreeffama kitaaba usmaanii qofaan isin garsiisa kanaafuu yoo seera hamzatul wasl qabxiin inni tokkoffaa waan tana fata jijjiiruudhaaf fata jennee dubbisuudhaaf yoo laam sukunaa qabdu waan tana boodaan dhufte yoo laam sukunaa qabdu aliif walqabsiistuu qabdu duubaan dhufte walqabsiistuun waasil tajennuun tun maal taati fataa taati sukunaan as gubbaa jirtu ni dhabamti sukunaan as gubbaa jirtu ni dhabamti maaliif sukunaan laam gubbaarraa dhabamti bakka jirutti waan jiruuf ammaa miti bakka isaatti bakka qabdi sukunaan bakkatti mul'atu bakkatti mul'annee jira san bakka isaanii ilaala ammaaf wani qabattan hamzatul wasl qabxiin tokkoffaa fataa akkitti jennu akkitti fata jijjiirru yoo laam sukunaa qabdu hamzaa wasl tajennu wal qabsiistu tana duubaan dhufte wanni tun fataa taateeti sukunaan gubbaarraa qabdi kana jechuu fi kana jechuun tokko ifa isinii gale jeetii yaadu irraan deebita kammaas irraan deebi'a yoo hamzaatul waasil jennuun tana duubaan laam sukunaa qabdu dhufte wanti tun fataarraayi waan kanarraayi fataa taati laam sukunaa duraan qabdu sukunaa gubbaarraayina kitaaba quraanarraa lallaa umar akkon qabu hayyee yoo haala kanaan dhufte yoo kitaabuma majiidii keessa eegaa tu laam qabdi tu waan tana qabdi asi laam irraa dhabamsiinee jiraati asi fataa qabdi garuu asitti laam kana fudhatteeti hamzaa kana fudhatteeti kan akkami dubbisu yoo hamzaa boodaan laam sukunaan qabdu hin dhufte laam sukunaa hin qabne dhufte hamzatul wasl qabxii tokkoffaa hajennu kana boodaan laamtun sukunaan qabdu yoo kana dhufte akkitti dubbisnu dhimma biraati bakka isaanii ilaallaa wani qabachuu qabdu waniin kana asii fideen dirqamaa taa'umsi fata jijjiiruudhaaf laamtun sukunaa gubbaa qabaachuu qabdi yoo sukunaan qabaanne waan biraat seentii bakka isaanii ilaalla ifaa hayyee quraana keessaa ilaalla fakkeenya quraana keessaa ilaalla quraana jecha rabbii keessaa ilaalla ammaaf waaniin ani qaraa'isu jiru bicha hordofa yoo maal qabaattee yoo maarroo qabaattee yoo miila qabaattee yoo duuda qabaattee kaniin ani isin qaraa'isu qofa gaafadha waaniin jedhu qofa naa hordofa waan hundi bakka qabdi akkaa fi bakka qabdi akkas bakkasii irratti akkaataa si ibsina akkasiin qaraa'isaani nama biraan beekuun akka seera baruu fi barsiisuu kaniin an kennu keessatti hayyee fakkeenyaaf
kitaaba quraanaa keessatti kana jira. kitaaba quraanaa keessatti kana jira. hamzatul wasil hamzatul wasil duraan jirti. laam suknaa qabdi. ta duraan jirtu hamzaadha. tan duraan jirtu hamzaadha. garuu hamzaa boodaan laam suknaa qabdu jira. laalaa kunu laam suknaa qabdu jira. hamzatul wasil tajennuuni jira. haa jira. miim suknaa jira. daal dummaa jira. ayyee maqaa rabbii jira. ulhamdulillah hin jennu. ilhamdulillah hin jennu. lahamdulillah hin jennu. iraan deebi'e oguu karaa dubbisu. ilhamdulillah hin jennu. kisraayee goone. dummaa goone ulhamdulillah hin jennu. ammallee suknaa goone irra utaane ulhamdulillah hin jennu. al jenna. seera siiti. alhamdu lillahi maal goone barreessinaa alif tana fataa qabdi. laam suknaa gubbaarraa kaasnaa. haan fataa qabdi. miim suknaa qabdi. akkana ta'a. wani duraan hamzaa wasil qabdu fataa alif tana fataa jijjiirreef. ayyee laam duraan shaddaa gubbaa qabdu gubbaa kaasneeti shaddaa dhabamsiisa. eegasiin haa fataa jira. eegasiin daal dummaatu dhufe. daal dummaatu dhufe. kanaafuu hogguu dubbisnu yoo hamzaa wasil tajennuun boodaan laam suknaa qabdu dhufte. yoo hamzaa wasil jennuun boodaan laam suknaa qabdu yoo dhufte ayyee suknaa wasiliin san bakka bu'aan sii maal taati? fataa taati. fata goona. laam gubbaarraan suknaan jirtu irraa kaasna. san bakka siitti akkaataa si ibsina. kanaafuu haala kanaan keenya. ammaas kan biraa fakkeenya biraa fakkeenya biraati. al-qaariyaa. fakkeenya biraa katabbii mul'isiif ka misii jiraa bara. fakkeenya biraa kitaaba quraanaa al-qaariyaa ka jennu jalqaba irratti ka jiru. jalqaba ka jiru ayyeeni agartan. jalqaba ka jiru asirrattis quraana irrattis ilaala. jalqaba suuraa qaariyaa akkamit jirti? kitaaba keessan irraa ilaaluu dandeessan. hamzaa wasil laam suknaa qaaf dhaabaa qabdu raa kisraa ayin fataatii fi taa dummaati. hayyee hakkitti dubbisnu al-qaari'aa jennee dubbisna. al-qaari'aa jennee dubbisna. taa maaliif irra kunnaa bakkasii ilaalla gaafasii. ammaaf dhimmi irra laalu jiru
waanni tun fataa taati jennee dubbisna. Il qaariyaan jennu, ul qaariyaan jennu, la qaariyaan jennu. Akkitti dubbisnu waan suknaan laam suknaa qabdu isii duubaan dhufte jecha hamzaa wasilii gubbaarraa jirtu wal qabsiistu san maal goona? Fataa gooneeti suknaa tana irraa dhaamsinee akkitti dubbisnu al qaari'a al qaari'a qaari'a. Egaa ifaa seeri isaa ka tokkoffaa isinii galee seera lammaffaatti osoo hin dabarre seekrii tokkoffaa isinii yoo gale naa himaa yoo isinii gale naaf himaa. Ayyee maashaallah qabxii egaa barreeffamarra ni jira warri isin darbee lafatti himte gaa isin duraa dabre viidiyoon akkana jira inshaallah viidiyoo sheer godhatanii viidiyoo irraa ilaaltanii durarraa katabeetiin jira amma katabbii gubbaa ni naqa qabxii lama yoo laalle arraaf nu giya qabxii tokkoffaa fataa akkitti taatu laallee jira amma immoo dummaa akkatti taatu laalla. Isiin tun dummaa akkatti taatu laalla. Dummaa lammaffaa qabxii number 2 mallattoon hamzaatun yeroon dummaa taatu yoo dirqamaa qubeen lammaffaa tanatti aantu dirqama suknaa qabdi jenne suknaa mul'atu ta'uu kan hin mul'anne ta'uu suknaa hin mul'annes bakka sii ilaalla sunnaa mul'atu ta'uu sunnaa hin mul'anne ta'uu yoo qubeen sadaffaa tun tokkoffaa taate ta lammaffaa safeete haa taatu laam taatu waan feete yoo taate suknaa qabaatte laam yadda jechuudha. Yoo laam suknaa qabdu alatti yoo laam suknaa qabdu dirqama laam suknaa qabdu yoo asitti aantee dhufte dirqama sagalee wanna kana dubbachiiftu fataati tayyannuun taate ammoo yoo qubeen lamadaa suknaa qabdu tabiraa taate qubeen sadaffaa ammoo dummaa qabaatte irraan deebi'a. Wanti tun yeroon isin dummaa taatu hamzaa dummaa taate aliif akka u jennee dubbisnu yoo qubeen lammaffaa laam suknaa qabdu ala qubee biraa taffeete haa taatu suknaa qabdi. Suknaa mul'atu taatu suknaa hin mul'anne taatu. Sadaffaadha lammaffaadha jenne. Sadaffaan yoo qubeen sadaffaa dummaa qabaatte wasiliin wanti tun dirqama dummaa taatee u dubbisna. Sagalee dubbachiiftu dummaan nu kanniti san taati irraan deebi'a. Yoo qubeen sadaffaa takka taatee ta lammaffaa biraa jiraate ta sadaffaa dubbachiiftuu qubee arabaa gabaabduu dummaa qabaatte tayyannuu qabaatte wanti tun dummaa taateeti jenne dubbise. Waasite wal qabsiistuun gubbaa tun maal taatee jijjiiramti dummaa taati. Dummaa akka dummaa dubbisnaa jennee eegalla. Aliif dummaa gubbaa qabdu jenneeti eegalla. Ayyee fakkeenyaaf
mul'ata yoo ni mul'ata ni mul'ata gaa'o anaaf na mul'ata hayyee qubeen lammaffaa dirqama ta'isitti aantu sukunaa qabdi jenne teetu mul'atti teetu mul'anne hayyee sukunaa qabaatti haaya sukunaa qabaachuu harkinee jirra ta sadaffaa maal qabdi ilaala hamzatul wasilitti aantee daal sukunaa qabdu jira isii boodaan haadummaa qabdu jira kanaafuu adkhuluu hin jennu idkhuluu hin jennu laalaa qaceellotti idkhuluu hin jennu adkhuluu hin jennu udkhuluu jennee dubbisna ud harful qalqalaadha aliif asiin jirti akkitti dubbisnu dummaa goona daal sukunaa qabdu akkuma jirtu keenya haa dummaa qabdu mataasii keenya laam dheertuu goona sababni akkana gooneef qaceelfama hamzatul wasiliin tun dummaa wanni gubbaa tun dumma geeddaramtuun qubeen lamadaa dirqamaa sukunaa qabdi jenne sukunaa mul'atu taatu tanii mul'anne taatu ayyee qubeen sadaffaa akka seera sadaffaa dummaa qabaatti jenne qubeen sadaffaa taakka lama sadii haadha qubeen sadaffaa haadha dummaa qabdi akkitti dubbisnu eegatuun dummaa qabaatte eegatuun islaam sukunaan tahin silaalaam sukunaa qabaattee dummaan dhufte fata dubbisnaa bira kunnee jira ammoo qubee laam sukunaa osoo hin ta'in qubee daal tabiraati sukunaa qabdi lammaffaan dirqama sadaffaan ammoo dummaa qabdi wanti tun adkhuluu fataa goonii adkhuluun jennu kisraa goonii idkhuluun jennu wali goonii dubbisnu waan tana dumma jijjiirra akkitti dubbisnu udkhuluu ud jennee dubbisnu ad hin jennu id hin jennu udkhuluu jennee dubbisnu udkhuluu haa itti fufa mallattoon gubbaa mallattoon hamzatul wasil jennu tun fataan taatu jenne sababni haa dummaatu sadaffaarra dhufe laam sukunaa yoo qabaatte fataa taati dummaami wanni feete haa dhuftu laam sukunaa yoo dhufte takkaffaarra laallee fataa taati artikiliidha san waan qubee arabaa bakka isaanii lalla ammoo laam sukunaatii miti daalii dhufe waan biraa taatu daalii addaati isaa taatu asitti sagaleen haala lameen kana keessatti murteessuu hin dandeenyu fataa akkan taane laam sukunaan jirtu hayyee fataan taatu kisraa akkan jenne waan biraati dummaa akkan jenne ammaas waan biraati sukunaa akkan jenne waan biraa jira kanaafuu qubeen lammaffaarra yoo kadhamne sadaffaa laalla sadaffaa yoo dhabne afraffaa kanaafuu qubee sadaffaa dummaa waan qabdu jecha dummaa tana kana ibsiti adkhuluun jennu idkhuluun jennu dummaa gooneeti udkhuluu ifa serri kana isinii galee garuu serri isinii gallaan kitaaba keessaa namuu kitaaba keessaa laalaa kitaaba quraanaa keessaa laalaa qaceellotti suuraa fedhe keessaa kun seeraan barsiisu jiraanii seeraan barsiisu jira seeraan an barsiise kana keessatti ni shaakaltan quraana namni qabxii tana sirriitti hordofe sadarkaa qabxii ulaagaa shan guuttatee fataa kisraa dummaa maal wajjin kuni qabxii akkaan barbaachistuuti yoo isinii galee jiraate warri galeef taka barreessaa warri hin galiiniif yoo jiraate viidiyoo irra deebitanii ilaaltan dirqamaa barreeffachuu qabdan yeroo hunda kana boodaani seefuu qadiir namni amma dhufte viidiyoo irra gabbuufadhuuti irra deebi'aa laalaa qalamaa fi dabtaraan barreessuu qabdan wilii kaniin amma qaraayise
bikka kanaatti waan akkanaatti akkanaan jeejee hin dubbadhu. Waanuma yeroo san dubbannuu fi waan barbaachisaa san dubbadheetiin waan dabre sabaqaan darasaa qabdii jaan warri dabre barattootaatu itti yaaddawee haffazee dhufuu qaba. Waan ganaa immoo wanta yaachisi barisaa yaachisi wanni ganaa dhufu wanni dabre immoo barattoota yaachisi. Handhaamsa dabarsadhe dirqamaa dabtara keessan irraa qo'adhaa. Namni sirrittiin quraana qara'uu ta'a. Rabbi yoo naa laaffise akkasitiin godha. Amma booda ifiitiyyaafin qara'uu barbaadanni jettan seeraan ammarraa eegalee barsiisu qalamaan dabtarra katabadhaa. Wanni afaaniin na jalaa jettanii viidiyoo laaltanii shamaddadanii jiru. Binti Islaam inshallah ganaa qaceellota kana daran si dhibaa oolullee ni barte yoo rabbi jee yoo anuma hojii jiraate. Warri wanni dhaqqabdan Muhammad Ali ayyee itti guuti abshir ayyee kanaafuu warri isin dabre warri amma dhaqqabate hamma dhaqqabatan laala viidiyoo irra deebi'aa laalaati dabtara isiniif hima dabtarri silaa isin godhuu hin qabne. Dhiirtinis dabtarri irra katabatanii keessan walaa dubartii haa ta'u walaa dhiira dabtara gizee sagaraan isin qabde sooftii godhattanii sagaraan dhayxanii miti. Takka jecha rabbii irra ta'a lamada akka bakka hundatti hin darbine. Ammas dabtara irraa qo'attan malee akka nama mana barnootaa barachuu jirutti irraa qo'attanii sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa fi sadaffaa Usmaa'il Ali Shoobira osoo hin ta'in rabbii biratti quraana qara'uudhaan sirriitti quraana qara'uudhaan tajwiidaan seera isaatti qara'uudhaan rabbii bira galata itti argachuuf sadarkaa rabbii biratti argachuudhaaf jecha bakka isiniin malu bakka isaan malu irraa qo'achuun dirqamaa isinirra jira. Sirriitti waan hin jee hordofuun isinirra dirqama. Kanaafuu dubartiinis sooftii akkan godhanii dhiirtinis ammaas mana akkan keenya lamata sadaffaa dabtara kana ibiddisii qabachuu yoo dide irraa murtee ibiddaan hin qabsiifatin hasalaan hin qabsiifatin bakka bu'aa qabdu bakka bu'aa irraa argattee akhiratti itti fayyadamuu fi addunyaatti nama akka keetti irraa fayyadu itti yaaddu kaa'e malee ibiddaan hin qabsiisin dubartiin murattee hasala godhattee gaasa godhattee itti qabsee qabachuu dide weerra ibiddinaa qabachuu dide maarree jira jiidhaa jira maarree isin irraan eegu itti yaada akka jiruudhaaf akka jireenya keessaniif egaa wanni jalqaba qiyaamaa ilmi namaa irraa gaafatamu qur'aana salaata ammoo itti aanee qur'aanni kun takkaa ragaa sirra baa takkaa ragaa siif baa qur'aanni shafaa namaaf seena yoo rakkoon si qunnamtee fuula rabbii dhaabbatee yoo dhugaan qaraate yaa rabbii kiyya tawassulallee itti seenuu dandeessa. Gaafa rakkoon hamtuun takka si qabatte gaafa rakkoon ati duraa bahuudhaaf hin herreenne si dhufte yoo dhugaan jecha rabbiitiin baradhee itti milkaa'aa hayaaduuf qaraatu ta'e yaa rabbii kiyya gaafa sangaa yooniin dhugaan sii jecha quraana jecha keetiitiin qaraa jechuudhaaf peejii gaaddisee islaamaa irratti kana baradhe yaa rabbii kiyya na furi yoo jette si fura dhibbarraa dhibbatti tana shakkiin qabaatiin. Egaa sheekotiin himti gaafa kaan jara sadii kan goonni itti cufamee rooba dheessanii goonni itti cufamee eegas booda tokko baal jeel arraan tana najaa bahuudhaaf namuu waan toltuu gootan sanii rabbii keessanii dhiyaaddaa tokko maal ni beektan. Egaa tawassula amma adisa himuuf hin deemu akkasii tawassula rabbiitti seenee milkaa'u ammaas qiyaamaa quraanni kun ragaa sii bee milkaa'u kan biraa rabbii jecha na qareejee akkas ta'uudhaaf waan barattan yeroo teessanis hin gubinaa dabtara irra barreessuu qabdanii ajajaan isiniin jedhu yoo sirriitti hordoftan rabbi isin haa milkeessu rabbi isiniif isaa laaffisu laffaatii tiyyatana ani silaa isinirraa dhimma tokko hin qabu rabbii irraa hin dhimma qabaani
feetan baratan feetan barbatan dhimmi kiyya akka namni ilaanqaa umriin jirutti kitaaba namni irra namaa bee reflect gaad akka nama calaqqisoo kan taane namuu ifiisaatiif baratee ilmaan keessanii fi nama biraallee akkaan isin baricha kanatti akka barsiistanii namuu kitaaba bikka fedhe ifiisaatiif seeraan an barsiisu jiru kana bakka fedhe yeroo fedhetti qara'uu danda'utti nama biraallee gargaartan ifiifis qajeelfattanii inshaallah waan hin jiru dhibbaa yoo gootan izni rabbiitiin dhibbatti waan ani silaa isin qaraa'isu ala tirfiillee habiraa baasuun mala. Kanaafuu dirqamaa arrarraa eegalee kitaaba irra barreeffadhaa. Adaraa dabtara irra barreeffadhaa. Dabtarri irra barreeffatan bakka kabajamaa qabdu ta'uu qabdi. Sagaraan seenuun dhoorkaa jecha rabbii irra ta'a. Ammallee itti fayyadamuudhaaf wanni feete dhuftu hulbataan hin marin wanni feete dhuftu ibiddaan hin qabsiisin. Egaa ammas namni tokko beektaa hulbataa fi sukkaraa fi maarreen dukkaana qabdus sukkaaraan namaaf hin marin adaraa gurra si calawu rabbittiin isin dhiisanii sundaa'u. Aamin walumaanuu nu haa dheeressu. Egaa rabbiin hundaa'u isin haa laaffisuu. Rakkoon itti jirtu rakkoo ammumatti rabbi naaf furu. Waan niyyattan hunda isin haa guutu. Umrii isin haa dheeressu. Ammallee sukkara maranii bar. Suugiddafa. Haasharaan maruu isin dhabamu. Rabbiin yaada muraata keessan isin haa guutu. Ha dhukkubus rabbi nuuf haa fayyisu. Ha imaltuu deemuu fedhus rabbi nagayaan haa geessu. Ha imaltuu irraa dhufu jirus rabbi nagayaan haa fidu. Rabbiin isin wajji haa jiraatu rabbi isin haa tiisu nagayaan naaf jiraadhaa ilaan sagantaa boruuti walii deemnutti nageetti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adaraa.